Formaata na rabbii keeti jedheeti. Maalati jaalattiin beektu? Ani si jaaladhe bakka YouTube kee kan irra deddeebi'ee suma laalaa oolaa. Iji na jaamtee nyaata nyaachaan jiru qooqni keessatti nagalee jira. Gadi jedhee hojjechuu dadhabee niitii faana halkanii guyyaa ol lolaa rabbii keeti jedheeti jaalala kiyya kana naa hubatti deebinaa deebisi. Formaata immoo guyyaa gabaabatti hin barbaada. Bakka yogguun ciisu si yaada yogguun hojjedhu si yaada. YouTube kee kan irra deddeebi'ee sagal footoo kee ilaala. Bakka maal jedhee sitti akkuma siin jedhu. Rabbii keeti jedheeti deebinaa deebisi. Jechuma tokko jedheeti sin jaaladha bakka anis naan jedheeti sin jaaladha naan jette bakka ani lafuma jiru nuuf wallaala. Galeetii jireenya keenya wawwaa gartee wajjin jiraannaa biyya keenyatti fataa zana jennee wajjin jiraannaati galeen jeeni soomana gartee ramadaana kana gartee wajjin soomannaan jeeni isiin ammoo ammallee gartee tolee yeroo hunda gartee niin dhufaa niin gala kalas xumuratiin gala namoonni tokko yaasuuti maaliif hin fuune footee qabdaa'ee yoo gartee footee qabaatte haadha manaa ta'e wajjin gartee wal nu barsiisi namoonni tokko khaysan gaafii kana gaafatanii arraan tana waa'ee kana wal qabatee waan takka waan jiru waan qabatamaa dhugaa jirtu wajjin kan narra kan dhageessan ta'a hanga dhumatti wajjin turaadha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftii asubira hundi keessan bakkuma jirtanitti nageenya rabbii isin bira galatu. Arraan tana waan jiru waan dhugaa jirtu qabadhee isin biraan ga'een jira. Namoonni tokko keessan dhuftanii yaasuu garteeti maaliif hin fuune yoo fuutee jiraatte immoo haadha manaa wajjin gartee wal nu barsiisi nan jettan jechuudha. Kanaaf waan jiru xiqqoo gartee irraa kan hin gartee isiniif himu ta'a hanga dhumatti wajjin turaadhaa viidiyoo laayik shar godhaa dhugaadhaa fuudhuun dirqama akka sharaa islaamaatti fuudhuun dirqama islaamummaa irraa jechuudha harkaan islaamaa irraa gartee cinaadhaa jechuudha. Shamaraafis heeramuun akkasuma jechuudha dhiiraafis fuudhuun akkasuma dirqama harkaan islaamaa irraa cinaadhaa jechuudha yoo hin fuudhin yoo hin heerumin yoo hin fuudhin imaanni gartee irruu ta'a jechuudha. Maaliif qalbiin ni beetanii nama hin fuudhinii fi nama hin heerumin qalbiin gartee waan baay'ee dhaaddii waan baay'eetti gartee hamtuu baddee jechuudha. Saniifuu rabbii wal buutii namaanis wal buu maltee jechuudha. Fuudhuun dirqama. Kana wal qabatee ani namoonni hedduun gartee kan isaan dhuftanii yaasuu maaliif hin fuune yoo fuutuu jiraatti gartee haadha manaa kan gartee wal nu barsiisi naan jettanii kana wal qabatee ani namni tokko gartee fuudhuun duratti dhugaadhaan karoorfataa yookaan ni karoorfataa haalli gartee nama hundinuu garaagara garuu namni tokko yeroo fuudhuudhaaf jiru nama kana gartee intala lamaa takka yeroo fuudhu maaliin nyaachisaa maaliin obaasaa eessaan bulchaa ani fi yoo jireenya kee gartee akkamii maalittiin jira jireenya kee gartee maal fakkaata maaliin ifiifuu ifirraa mataa kee jijjiiran jiraayee jeef qorata yoo gartee mataa fi jijjiira jiraate haala gartee inni keessa jiraatu gartee yoo fooyyaate fuudhuu danda'a intala gartee isaaf taatu yoo harkate tanan naaf ta'a tajee laalu sanii tajee barbaadu sanii yoo harkate fuudhuu danda'a jechuudha. Yookaan immoo jireenya isaa gartee bareedaa san gartee akka jala gartee hin banne daran gartee caalaa fooyyessaa intala gartee isaaf taatu intala gartee jireenya isaatiif taatu intala gartee bultii isaatiif taatu yoo gartee wajjin manatti galee tan gartee isa hin facaasne tan gartee yoo ilmaan illee wajjin harkatan ilmaan sanillee gartee seeraan guddiftuuf isallee gartee tolchitee qabdu jireenya gartee fuulduraalee gartee rabbi wajjin gartee walitti hin buusne yoo san hin jirre yoo san gartee hin harkanne maal godhare taayatuma gartee jireenya sanii ta'e obsaan barbaadaa jechuudha. Dhiirri tokko immoo ifiifuu gartee jireenya shoorkaa keessa jiraata jireenya gartee faca'aa akkasumaan immoo tanas ni galchaa ni baasaa tanas ni galchaa ni baasaa jireenya gartee shoorkaa jiraata jechuudha. Haalli gartee nama hundaatu garagara haalli gartee nama dhiiraa hundaa'u garagara haalli gartee shamarraatis hundinuu garagara. Shamarran tokko immoo dhiira gartee faradduu kijibduu tagartee uffata gartee nama biraarraa gartee ergifattee uffattee gartee afaan arraba gartee deema dibattee yookaan immoo ni jiraamti kijibaan ani gartee makiinaan qabaa ani xarraaq jee gartee kijibaan isii ulu sanjala fiidee jechuudha. Yeroo gartee kanatti wal dabra sanjala fiidee jechuudha. Nama gartee suuta jee gartee yookaan immoo hin dubbanne yookaan immoo cal jee gartee haala isaa jireenya isaa uffatu gowwaadha ta'a hin dubbanne gowwaadha ta'a nama gartee faradduu sun jala fiidi shamarran baay'een namnis gartee irra baay'een puublikii gartee yeroo ammaa kana oolaan gubbarate jechuudha nama gartee faradduu fi waanuma
gartee safuu hin eegganne kana gartee rabbiin sodaanne kana gartee xarraq jee haasa'u kana gartee jala orii baay'ataa jechuudha. Kanaaf kana kan kaasee walumaa galatti haala gartee jirurraa naasee malee gartee nama tokko ati kana chokuyyaa miti. Ani gartee amma yoon gama kajaa deebu yeroo gartee namni gartee shamarran gartee keessaan dhufee na gaafatanii jaarsuu gartee maaliif jaartanii qabda akkamii nama akkamii feetaa ni jira miti shamarran tokko yeroo gartee waa'ee kanas gaafatu kajeellaa isirra qaba jechuudha. Yookaan immoo waa'ee kan kee baruu fedhu fuutee jirtaa maali yoo gartee fuutee kan barsiisi atiin gartee amallee kan qonnaatee jira anis gartee kanattiin gartee jira waa'ee isaa gartee ogaasutti immoo waa'ee keetis gartee katti himtee wajjin gartee gara gartee wajjin jiraachuutti akka ceetuuf yaada qabaachuu kana wal qabatee shamara gartee akkaan fedhu hin arkanne shamara gartee akkaan fedhu akkaan gartee ani shamara kanaatiin fedhaa jee gartee sammuuti keessatti gartee qopheeffadhee naaf taatii shamara kana gartee harkadhe niin fuudhaa naaf taatii jee qopheeffadhe hangamatti baay'inaan gartee karoora san gartee waan qopheessan gartee parsantii dhibbarraa dhibba silaafuu ilmanumaan guutamu istiimee 50 illee osoo hin taane hanga 60-70 illee ta'u hin arkanne jechuudha. Hangamatti face to face direct gartee hin arkanne. Misiyyoo wayii takka wajjin waggaa 4 dura waa'uma kana gartee haasawa dheeraa gartee haasawa jirra. Waggaa 4 dura irraa eegallee bara 2022 irraa eegallee hanga ammatti wajjumaan gartee haasawa ofaa jirra. Isin biyya nama jiraatti jaalala gartee naaf dhiyeessitee ani meebi gartee face to face gartee qaamaan gartee walillee garree garuu haalli wajjin gartee amma haasawa jirru na tole jira. Ani harkallee isi darbuun feene yeroo isin gartee waan baay'ee suuraa siitii fi waan hunda haasawa viidiyoon jira miti namni wajjin waliif dawwalla wajjin haasawa jirra. Hanga ammatti wajjumaan haasawa jirra. Garuu waggaa bara 2022 irraa kaasee hanga ammatti eegaatiin jiraachuunis dhugumatti gartee yoo ati dhugumaan gartee qaalinaaf seente ani biyyatti galee wajjin bultii ijaarrannatte tole waan baay'ee haasofne haasawa dheeraa haasofne tole jeeneenis yaada isin gartee qabaleefin jira haalli sinatee jira bareedduudha waan takkallee gartee dheerina hin qabdu jechuudha gama bareedinaatti maashaallah taaddaati bombiroosti. Ani gaammaan tana qaalii si galan jira ani proomisa gartee hin diigu ati hin diigini ifillee gadhu namusuma kan kee gadhu social media irra baatee finniq injiini wixwix injiini ani qilleensi gartee yoo baaste waliin galluun jeeni waan san hundaa gartee tolinaan jettee waa hedduu haasofte ni kakattee maal jettee kana durallee gartee hin heerumnettee hayyee yoo hin heerumin tole. Durumani qabda durumani qaba takka hin tuqamne ani dhiiruma gartee harkaan beeku nan gatte jechuudha. Ni kakatte okay akastananga anis hin fuune hayye ninjeeni yeroo lama sadii maatii sidha dubbisen jira wajjin haasofne jira maatii wajjini haadha sitillee wajjin haaseen jira maatii wajjin haaseen jira walumaa galatti naaf taate jirti. Garuu hanga ammatti qaamaan face to face waliin garra jechuudha. Biyya Duubaa jirti. Ani ammaan tana maalin jeeni kana booda agartee ani bara 2025 turu kana booda kalas biyya nama agartee sirraa haafuuti galii. Galiitii jireenya keenya wawwaa agartee wajjin jiraannaa biyya keenyatti fataa zana jennee wajjin jiraannaati galiin jeeni soomana agartee Ramadana kan gartee wajjin soomanaan jeeni isin ammoo ammallee gartee tole yeroo hunda gartee niin dhufaa niin gala kalas xumuratiin gala naan jisheerti ani immoo Ramadana kana soomana kana dabarsuun qabdu wajjin soomannaa mana keenya dhugatti gartee faa jennee wajjin jiraannaa jeetiin gartee eegaa jiraachuudha jeeni jira isin ammoo inshaallah niin dhufaatti toleetti hundaafuu ani toletti yoo galtee immoo alhamdulillah gallaan ammoo inshaallah isinis niin galatti ani ammaan tana suuraa siidha asirratti gartee ol baasuu hin fedhu maaliifi isin gartee yoo na hayyamtellee ani suuraa siidha asirratti ol baasuu hin fedhu garuu haasawa waa'ee jaalalaa gartee wajjina sonne waan takka gartee wajjina sonne sagaleedhaan isin dhageessisa
dhaggeeffadhaadha. Iyyaasuu assalamu alaikum akkam nagaa keetii ani jira galata rabbii ati akkami nagaa dhabdii hunduu nagaa ta'e maali ani baay'ee si jaalladha baqaan amma akkatuma hojii nu jalaa badaa jiranna formaata doonaalaatti baay'ee natti tola baqaan hojii na jibbisiisira nyaata nyaachaa hin jiru maasin jedhe sitti mu baqa ani maadaamii wajjin akkanatti ol lolaa jira baqa naashin natti dubbattu nan haara baqa maaliif jaalala kiyyaatiin hawwachuu diddee jira waan ta'eef jechuudha baqa waantan tokko mi'a wayii fuudhuu hin deebisituutis na jedha innas mi'a sana fuudhuu nan dagadha maal akka godhu wallaalee rabbii keeti jedhiiti furmaata na laadhu ani baay'ee si jaalladha baqa yoo ati furmaata na laachuu baatte baqaan jechuun lubbuu kiyya karaatti dhabeessatti deemaa jira amma maadamee kiyya faana akka gudeetti ol lolaa jira hojiin bitaa natti galtee jirti furmaata na laadhu rabbii keeti jedhiiti maal ati jaallattiin beektu ani si jaalladhe baqa yuutuubii kee kanuma irra deddeebi'ee suma laalaa oolaa iji na jaamtee nyaata nyaachaa hin jiru qooqni keessatti nagalee jira gadi jedhee hojjechuu dadhabee niitii faana halkanii guyyaa ol lolaa rabbii keeti jedhiiti jaalala kiyya kana naa hubatti deebinaa deebisi furmaata immoo guyyaa gabaabatti hin barbaada baqa yoguun ciisu si yaada yoguun hojjedhu si yaada yuutuubii kee kanuma irra deddeebi'ee sagal footoo kee ilaala baqa maal jedhee sitti akkuma siin jedhu mee rabbii keeti jedhiiti deebinaa deebisi jechuma tokko jedhiiti sin jaalladha baqaanis naan jedhiiti sin jaalladhu naan jette baqa ani lafuma jiru nuuf wallaala guyyaadhuma ani asii kontiraata kana fixeessi Addis Ababa dhufee si ergu ittiin muddamee jira baqa furmaata naaf laadhu. Iyyaasuu baqa amma jaalala kiyya kana hubattee tole naan jettee baay'ee gammadeera keessa baay'ee kana gammadee jira eeyyamamma yoo taate immoo viidiyoodhaan waliin haasofne sirriitti irra gammada baqa kana booda hoggansi argadhe baqa baay'ee gammadeera guddaa galatoomii. Baqa kana booda immoo karoora olii baafachuu qabna baay'ee si jaalladha ati immoo jaalala kiyya kana fudhattee tole waan naan jetteef guddaa galatoomii baqa eeyyamamma yoo naaf taate viidiyoo waliin haasofna please baay'ee si jaalladhaan baqa itti kiyya arganii guyyaa suma bira jirti baqa yeroo hunda yuutuubii kee ilaalaa jira suuraa kee ilaalaa jira baqa akkamisin jedhee sitti himuu danda'a baqa siif galamti jaalalli akka makate ani immoo biyya ormaatti kana kan kun mudate waan ta'eef rakkisaadha jireenya biyya ormaa keessatti immoo jaalalli kiyya naa hubatte tole naaf jetteetta amma viidiyoodhaan naasi faana haasa'e baqa maasin jedhu waa bakka baay'een gammadan sin jedhu baay'ee rabbiin kiyya nu badhaaseera amma dhumaatti immoo rabbiin tokko akka nu taasisu du'aa gurii anis du'aa hin godha bakka baay'ee si jaalladheera waan ta'eef jechuudha guyyaa itti viidiyoo naaf bilbiltu immoo dunatti hin ta'e bareeda. Muraasa naaf waan ta'eef walumaan haasofnaa mala kosiin bartee yaada waan si jaalladhuuf wanta ati barbaadeef ta'uuf dirqama kiyya ani siif hin abboomama kanatti illee na shakkini baay'ee si jaalladha baay'ee si kabaja innaa harka caalammoo amma kara kontiraata fixuutti jira bakka amma yeroo gabaabaa keessattis biyyatti waan hin galuuf abdiidhumaan si faana gaa'ela dhaabachuu barbaada amala koo waa tokko illee na shakkini baay'ee waan si jaalladhuuf wanta barbaadesiif ta'a. Ani ahadii gartee qaalii gartee piroomis gartee wajjin seenisanii ammallee gartee gama kayyaan ani diiguun fedhu waan gartee wajjin qaalii galasanii ijaanillee gartee qaamanillee gartee fees gartee wal kubannu yoo isiin diide malee ani neefar gartee hin diigu fakkeenyaaf namni tokko maallaqa wal jaalataa yookaan immoo gartee waan wayitiif jecha gartee walitti dhufa ani hanga ammatti haalaa fi amala siidha gartee kan gartee wajjin haasawaa jirruu fi yeroo gartee amma wajjin haasawaa jirru kanatti kan naaf ta'e waan naaf ta'e jenne waan naaf ta'eef jecha jaalladheen jiraachuu yoo isiin gartee kana hunda qaalii kana hunda diidee deemte yookaan immoo fedhii isiitiin jechuudha karbaraa gorte malee ani eegan gartee qaalii siidhaaf seene neefar gartee niin diiga jeellee yaadan qabaachuu hanga ammatti garuu soomana ramadaanaa kana akka isin gartee dabarsitu akka gartee kophaa soomanu hin fedhu jechuudha yaadni kiyya guddaan kana isin gartee akkanaan jettutti Dubaay kootuuti wajjumaanii gartee achi dachaanaa jetti ani immoo fakkeenyaaf biyya Itoophiyaa tanarraa biyya tiyya tanarraa biyya biraa deemee gartee jiraachuun fedhu yoo ta'ellee gartee biyya namaa gartee shirri dalagaadhaaf deemee yoo gartee dafee kaniin deebutee malee achi taa'ee waggaa 2-3 taa'u neefar gartee barbaadu jechuudha. Guyyaa torbee 2-3 san caalaa gartee biyya namaa deemee turuu hin fedhu yoo gartee jabaattee isii bira deemee bakka isin jirtu san gartee yoo gartee dirqama ta'e hoottuu kaayatu ta'e deemee maatii gartee
isin delegations gartee yoo kan ta'u ta'e dubbisee akka isaan gartee karaa biyyaa gartee naaf gadhiisan nin godhachuu yaadni kiyya guddaan kana viidiyoo gartee waa'ee kana wal qabatee jiru inshallah isin biraan gaggaa'uun kuyyaallee naaf hin qabu naaf galatoomfadha. Assalamu alaikum.